Kophummaan kan nutti dhagahamu ilma namaarraa utuu hin taane waaqa uumaa keenyarraati yoo fagaannedha. Nama hin qabu jedhee obsa fixatee jecha kana kan dubbate Matsaaguudha. Obboleessa koo, atis akkuma Matsaaguu nama dhabdee nama hin qabu jettee obsa fixattee ta'uu danda'a. Kan sitti dhiyaatan hunduu wanta ati qabdu qofa ilaalanii akkasitti siiqan beektee fira laphee kee dhabuutti muufattee ta'uu danda'a. Yoo kufte kan ol si kaasu, yoo gufatte onneedhaan anaan kan siin jedhu hiriyaa dhugaa dhabuu dandeessa. Kaleessa namoonni guyyaa cidha keessa waliin adii uffatanii faarfachaa turan hadha guyyaa bo'icha kee binni jedhanii badanii akka ati ilma namaarraa obsa fixattu godhanii ta'uu danda'a. Kaleessa ajaabiin baay'atee hadhammoo adda kee dhaabachuu dandeessa ta'uu danda'a. Nama koo, kanaaf jettee hin muufatin. Harka Waaqayyootti buddeena fi qurxummii eebbifame namoonni nyaachaa turan yoom guyyaa fannoo sana isa waliin dhaabatanii. Guyyaa cidhaa bishaan yeroo wayiniitti jijjiiramu namoonni ilaalaa turan guyyaa dhiigni isaa lola'u garuu qaraanii hin turre. Kanaaf inni isaaniif ofii du'ee jireenya kenneef, nyaata lubbuu nyaata foonii kenneef. Inni Kiristoosiif hin taane anaaf naaf ta'a jettee yaadda? Dhugumayyuu hin yaadamu. Ilmi namaa qaawwadha yoo itti hirkatte ni caba. Cabee si nafu deebi'ee si waraana malee. Obboleessa koo, kan keetis isuma kanaan wal fakkaata. Firoonni kee guyyaa ilaalanii si waakkatanis, diinonni kees nama dhabuu kee erganii sitti ija babaasanis, qofummaa kee yoo dhaabbattes hin sodaatin. Garuu jidduu kana keessa waan tokko yaadadhu. Yeroo ilaalee kan si waakkan wantootaan kan hin jijjiiramne. Yeroo hundumaa isa nama hin qabne jedhuuf dursee kan qaqqabu abbaa galataa yeroo cinqii kan ta'e fira guyyaa murtoo kee kan ta'e Waaqayyo uumaan si waliin jira hoo. Inni si waliin ta'uusaa yoo amante nama hin qabu jettee sammuu kee keessa faarfannaan deddeebi'u walaloonsaas yeedaloonsaas ni jijjiiramu. Nama koo, mee duuba kee deebi'ii seenaa qoradhu. Yoosef obboleeyyan isaan gurguramee wayita Misiritti geggeeffamu nama tokkoyyuu hin qabu ture. Waaqayyo garuu mana Phexifaaratti ol isa qabe. Museen daa'imummaa isaatti qarqara galaanatti wayittii gatamu nama tokkoyyuu hin qabu. Waaqayyo garuu iddoo gatame isa kaasee mandara moototaa Fara'oonitti mucaa ilma mootichaa godhee akka guddatu taasise. Alaazaar du'aan qabamee wayita gara awwaalchaatti geggeeffamu nama hin qabu ture. Waaqayyo garuu awwaala keessaa isa kaase jedhama. Qulqulluun Phexros sansalataan hidhamee yeroo mana hidhaa dukkanaatti darbamu nama tokkoyyuu hin qabu ture. Waaqayyo garuu ergamaa isaa ergee fi mana hidhaa sana keessa akka bahu taasise. Qulqulluun Phaawulosii fi Siilaas yeroo mana hidhaatti gataman nama tokkoyyuu hin qaban turan. Halkan walakkaas kadhachaa Waaqa isaanii galateeffachaa turan. Waaqayyo sibiila harka isaanii sansalata miilla isaanii hiikee balbalas banee fi boqachiise. Kanaaf yaa nama koo, kun siifis ni hojjeta. Seerri kun har'as jireenya keef ni ta'a. Qofaa kee hin jirtu. Hadha fira dhiigaa dhabuu dandeessa. Hiriyaan dhugaan si bahus dhabuu danda'a. Haadha yookiin abbaa foonis dhabuu dandeessa. Garuu isa hundaa ol ta'e fira aantee nama kee, maatii, hiriyaa kan kee bakka si bu'uu kan danda'u wanti hunduu isaan kan ta'e, isaanis kan hojjetamu, hunda kan beeku, hunda kan danda'u Waaqa uumaa kee qabda. Kanaaf gammachuun sitti haa dhagahamu. Galatniif kabajni Waaqa keenyaaf isa hunda beekuuf haa ta'u. Ameen.